jaalalli Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu hunduma keessaniif haa ta'u. Maqaan koo akkuma isin beektan Naggaan jedhama. Kanaan dura waa'ee dhugaa jireenyaa tokko fuula yuutuubii koo irratti barreessaa akkuman ture, isiniif ibsaa akkuman ture. Har'a immoo yeroo dhiyoo gidduutti yoo Waaqayyo jedhee faarsaa mata dureen isaa hundee jireenya koo jedhu qabadhee yeroo dhiyoo gidduutti audioodhaan fuula keessan duratti argama gatii ta'eef, isinis kana sababeeffachuudhaan fuula yuutuubii koo kana like, subscribe, comment gochuudhaan akka na bira dhaabbattanii isiniin jedha. Kanaaf kadhannaadhaan illee akka na bira dhaabbattanii isiniin jedha. Fuula yuutuubii koo Naggaa Jaallataa Official kan jedhu tuqxanii subscribe, like akka naa gootan gamoo kanaan isin affeeraa. Ayyaanniif araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladhaa. Fuula yuutuubii koo kanaanis waan tokko waliin hin haasofnaa. Ulfaadhaa.